dubartiin takka yeroo waa murteessitu yeroo dheeraa itti yaaddu yeroo jijjiirama fayyaa keessanii jijjiirama argitanii mana namaa hojjechuu irraa gara keessan hojjechuutitti akkamitti dabarraa jettanii biyyaallee koodii biyya namaallee koodii nama mana namaa hojjetu nama araba jala hojjetullee koodii nama biyya keessa biyya kana itti qabsaa'ee ganama galgala mari'adhee ittiin kun ji'a jechuudha. Keessattuu shamarran keenya biyya namaa hojjetanii fi hedduu ulfaatan hedduu itti jechuudha jabaatanidha. Ji'a kana keessa jechuun waan hedduu dandhaman dadhabbii hedduu akkasuma ammoo baasii hedduu haragalfii dhabuu miidhagina isaanii dhabuu obsallee fixachuu hundumaa jechuudha. Rakkoon shamarran keenya biyya namaa keessa jiranii yaadachiisuu osoo hin tahin waan yeroo hunda irra deddeebi'anii yaadachiisanidha. Keessattuu yeroo isaan yeroo akkanaa jechuun yeroo aladdatti biyyatti arabni isinii galee yeroo cinqiin itti hammaatu yoo yaadachiifte akka keessaa bahan goote malee of yaadatanii keessaan bahanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Achama harkifin hordoftoota fi kabajamtoota fi amantii kutaanuu sooliin qoodiin bakka jiraatanii akkuma baratanii jechuudha. Jiin Ramadaanaa kalaa'ee rabbiin nagaan itti nu haa ga'u ji'a kabajamaa ji'a jaalatamaa walaakin jechuudha. Shamarran keenya mana namaa biyya arabaa keessa hojjetanii jiin kun ji'a isaanii hedduu ulfaata. Wallahi jiin kun kabajamaa ulfaata jaalatamaadha. Garuu isaanii itti ulfaata jechuun jireenya isaanii irratti baay'ee ulfaata. Ji'a Sha'abaanaa irraa eegalee jechuudha haga gaafa guyyaa Iidatitti kanaaf hedduu keessan rabbiin obsa isinii haa kennu. Rabbiin argitanii obsa daangaa hin qabne isiniif haa kennu. Obsuu qofa odoo hin tahin murteeffadhaame obboleeyyan kiyya bara dheengaddaallee bara duraallee bara waggaa 5 waggaa darbee dhufu waggaa 6 7 8 9 wallahi waggaa 10 illee kan lakkoofsise hedduu jira. Irra caalaan isaanii ammoo biyya galanii bakka itti deebi'an hedduutu jira. Inni beeka. Jireenyi addunyaa kun isin hin guutu. Hedduu rakkattanii waan hedduu dandamtanii biyyallee galtanii milkaa'ina dhabdanii haala saniin jechuudha. Ka biyya namaatti deebi'an hedduu isaaniitu jira. Fakkeenyaaf jechuudha namoota waggaa 9-8 dalaganii maallaqa qaba jedhanii mana qaba jedhanii jireenya qaba jedhanii waan hedduu keessa jiranii diin shamarran keenya yookiin ammoo obboloota keenya biyya arabaa maatiin isaanii fagoo isinitti fakkaatiin dhugaa jirtu isinitti hima. Maaliif jennaaniin yeroo caalaa jechuudha maal jedhanii shamarran biyya arabaa dhiiratu nyaataa shamarran biyya arabaa akkasii miti diinni tokkoffaa obboleessa abbaa tahuu danda'a. Maatiin hundi gaarii miti hundillee badaa jechuu kiyyaa miti abbaa manaati. Isinii galee kana sadiin diinni isaanii guddaan. Maaliif kana jetta yoo naan jettanii diinaa parsantii warri jechuudha parsantii 100 keessaa 90 dalagatee maatii ofiititti jijjiiramaa fi biyya keenya tiisisa. Tiisifni jireenya biyyaati jechuun hin danda'ama. Haa ta'u hundumaafuyyuu parsantii 100 keessaa 90 dalagee ni ergata jijjiiramaaf mana naa bitaa lafa naa bitaa waan akkasii godhi abbaa manaa ka qabullee abbaa manaatitti erga. Abbaa manaa hin qabne maatii ofiititti dursa erga dadhabee huffee yookiin ammoo abdii muree jedhee gara biraa yaaduu jalqabaa jechuudha. Kanaaf firoottan eessumallee dabalatuu danda'a. Abbeeraa yookiin ammoo wasiilallee dabalatuu danda'a. Kanaaf hundi keessanuu jechuudha waan kana jijjiirama agarsiisuuf jecha mee murannoo qabaadha. Murannoo jechuun dubartiin takka yeroo waa murteessitu yeroo dheeraa itti yaaddu yeroo dheeraa itti fudhata garuu murteessinaan jabduun akka isin jirtu kana waan ta'eef jecha jijjiirama qalbii keessanii jijjiirama fayyaa keessanii jijjiirama argitanii mana namaa hojjechuu irraa gara keessan hojjechuutitti akkamitti dabarraa jettanii yoo yaadanii jettanii gattaati of gaafadha. Baay'ee dadhabdanii du'aayii kadhadha. Maaliif jennaani yoo ji'a dadhabdan kana du'aayiin kadhatanii ati nama gargaaru ji'a Ramadaana sarpiraayizii sadaqa dhugaadha. Walaakin ati sooyyuu sadaqaata itti sadaqatan barbaachisu maa jennaani gubataa marqaatti maal jedhan ammaatti illee naala babbadaa jira. Maaliif jennaan miira keessa yoo seene na jalaa badaa waa'ee shamarran biyya arabaa yoo yaadadhee jedhu gubata marqaa hubata argaa jedhan naalaan badu. Komantii jalatti asirreessitaniif malee gubata marqaa hubata argaa jedhani. Kanaaf gizee hunda hubachuu, gizee hunda laalachuu, gizee hunda aaruu, gizee hunda cinqamuu osoo hin tahin maallaqa keessanii haga dalagattan qabattanii biyya keessanii galtanii if dandeettanii waan tokko agad fakkeenyaaf komantii jalatti
Umrazaan akka keetiin meeshaa daldaluuf birrii meeqa gaafata. Umrazaan akka keetitti akkas ta'uuf maal na gaafata. Umrazaan akka keetitti qaadu baay'ee fiduuf birrii meeqa gaafata. Umrazaan jireenya akka kee kana jiraatu jireenya kiyya anuma qofatu beeka malee isin hin beektan. Isin sooshaal miidiyaa irratti na argitanii na jaalattanii na kabajjanii fakkeenya na godhattanii akka kiyya ta'uu barbaadda. Ani ammoo tuyyu jechuudha isin akka fakkeenyaaf godhattan barbaada. Jalqaba ofii keessanii fakkeenya of godhattanii abbaa yoo ofii fakkeenya tahan namallee fakkeenya godhatan maaliif yoo jette bara gaddaa jechuudha mana namaa hojjattee bara naayyuu itti deebi'uun fakkeenya ofiif ta'uu qabda. Akkamitti mana kana keessaa ba'a. Birrii bara gaddaa irraa hanga barana dalayde maaliin hojjatte, maaliin goote, maaliin jijjiirte, maaliin hara baafatte bar agalle warri mana qabaate akkasuma immoo hiqaa bitatee yoo galee jedhe qalbiin isaa gammachuudha. Waan biraallee yoo dhabee jedhe mana ofii qabaa mana ofii gattaa manni isaa qullaa miti hiqaa keessatti qabaa gammachuu akka ta'e beekani. Irra caalaa immoo warri maallaqa qabu sandaranii jechuudha. Maallaqa qabaa biyya galee maaliin hojjedhame kuma hagana qaba. Miliyoona tokko qaba. Kuma 500 qaba. Kuma 300 qaba. Waan hojjettu si malee namni tokkoyyuu hin beeku. Ani akka fakkeenyatti fakkeenya siif kaahuu danda'a. Maa jennaani fakkeenyaa fi ani daldaltuu yoo ta'e ati daldaltuu ta'uu dhabuu dandeetta. Kennamni ilma namaa garaagaraa ati fakkeenyaa fi sheefii yoo taate an sheefii ta'uu dhabuu danda'a. Itti aansuun ammoo ati ammoo tuyyuu yoo diizaayinara taate an diizaayinara ta'uu dhabuu danda'a. Ilmi namaa kun dhuunfaa kennama dhuunfaa adda addaa qaba waan ta'eef abdii murree futunuu yookiin ammoo tuyyuu abdii murree jarjaru osoo hin tahiin fiinee biyya namaatti deebi'uu doon ta'e gatteenne mutajarriba ni jarramna waan takka taatu lama haa taatu isiniif galaa jiraa miti. Kanaaf maaliif yoo jettani gaafii nama hedduutu na gaafata. Umurazaan maaliif viidiyoo bal'een dhufe maaliif nutti hin dubbanne ani waan biizii ta'eef yookiin ammoo tuyyuu sababa xiqqoo firii hin ta'iniif jecha gadi isinii dhiisuu didee malee viidiyoolee waa'ee nama biyya namaa jiru dhibba yoo gadhiise hin dadhabullee hin fadhule maasha Allah tabaarakallaa maa jennaani ni beeka. Isinii galee koodii biyyaallee koodii biyya namaallee koodii nama mana namaa hojjetu nama araba jala hojjetullee koodii nama biyya keessa hunda isaatiyyuu alhamdulillahi ni beeka. Rabbi umrii kanatti kana hunda na dandamsiisee isin afoo nama dhaabadhee isinii dubbadhuufi nama argitee isin gorsuufi isin ammoo gorsanarraa fudhachuuf maal nuu hinta yoom nuu fidda yaa Umurazaan maaliif baddee jettanii haala kanaan na deddeebiisitan rabbii kiyya alhamdulillah kana na godhuuf hedduun galateeffadha. Itti aansee ammoo sadarkaa kana bakka kana gahuufi anillee qalbimatti yookiin ammoo hagatti bakka yaadu hin geenye hubadhaa. Bakka yaadu hin geenye insha'Allah. Garuu haganaa yoo tahuun akka salphatti miti. Gaafa mana arabaatii bahu murtee gurguddaa akkam kan murteeffadhe osoo isinii himee viidiyoo laaltanii hin xumurtan. Isinii galee osoo silaa namni kenna viidiyoo tokko laalee barnoota irraa fudhatee akkasuma ammoo tuyyuu ofiifillee irraa fayyadamee namaafillee sheer godhee viidiyoo tokko gadhiiftu. Akkamiin murteessee akkamiin biyya arabaa keessaa bifa qabsootiin bahe jechuun ni danda'ama. Qabsoo jennaaniin qabsoon hubadha namarra akka qabsaanii fi waan biraa irra qabsaan qofaa miti. Qabsoo lubbuu ofii irra qabsaan qabsoo dirqamaati. Isinii galee lubbuu kiyya kana itti qabsaa'ee ganamaa galgala mari'adhee itti himee bahuu qabda. Akkamiin baata yoo akkamiin baha jedhe kanan qabu sanan qabu naaf hokka. Walaakin jechuudha. Hundaa yoo dhabee jedhe maa as qofatti akkamitti argadha achitti akkamitti argachuu dhabuu fi dhabuu waan jiraati garuu akkamiin argadhaa osoo hin laalin rabbuma achi sirrazzaqeef asitti si razzaqa si galee kana waan ta'eef viidiyoo isin irratti dheeressu laayik sheer godha viidiyoo kana namootiin jaallattan hundi keessanuu immoo koomantiidhaan yaada du'aayii qofa isin irra barbaada. Du'aayii ji'a kana isin iddeeffadhee jira namootiin viidiyoo kiyya jaalattan hundi keessan ji'a ramadaanaa kabajamaa kana amantii keessan qabaadha amantii keessanii du'aayii naa kadhadhaa isin jaaladhaa isin kabaja toraa bulaa fayyaan faaya maal isin jechuu danda'a.